Jedhamte be gaafii deebisi. Atu harreedha ilmoo harree. VIP. Harreerraa dhagattee jinni. VIP akkam nagaa keeti? Waa'ee Yesuusin gadi xiqqeessitee amma Raamadaana keessatti xiqqeessitee. Suuta taasaa bee yoo danda'a. Jayyoo miira keessatti akka malee keessa fagaatte. VIP akkam nagaa keeti? Maayik mana dhumee na dubbisi akkam nagaadhaaf VIP? Geeffattee jirti na fakkaata. Geeffatteetti nagaa naa dubbistu aarii ishee bitatteetti waan ta'eef. VIP jirta? VIP. Ayyee. Ayyee ijoollee biraa tursiisa akkasiidha. Amma banatteetti maayikii akkam fayyaa keeti? VIP. Galata gooftaa Yesuus nagaa guutuun qaban. Baga nagaa taate giiftii koo maa akka isin kabale yoo dabalaa kaballaa kennaafi jedha maaliif arrabsi taate obsi malee. Macaafni akkas nuun ajaju obsuutu wayyaa si galee waaqayyo iyyuu lolaadha mitiiree ofirraa lolatannu. Saniifi mee saniifni amma waan jiru haasofnu mee balleessaan kenna nutu balleesse moo wangeelatu balleesse jenna fakkeenyaaf amma Yesuus nama yoo jenne yoo Yesuus Kiristoos harree yaabbateera jenne nama nutu balleesse moo wangeela balleesse jenname. Oke fakkeenyaaf ani immoo jechuudha dhaggeeffadha akkati amma jechaa jirtu kanatti otoo waa'ee iddoo xiksi poointii ishee qabadhee siin jedhe ati amma nabiyyii kee dhiisiti quraanuma kee dhiisiti qullaa kee baatee fiiddee deemta waa'ee kan kee keessa galee iddoo isaa poointii isaa sii fide jechuudha. Sii galee kanaafi ansin arrabsu la VIP yoo amma naan jette rakkoon tokko jiru tiksiiruma isaa fiddee atumti waan akka isaa fiddee dhaggeeffadha ati amma waa'ee harree haasoftasa ilaali harroota si jala jiran amma tokko kanarraa maal baradha amman otoo gara keessan dhufe warra nama arrabsu kanarraa maal barattamee waa'ee nama nuti waaqa barbaadna malee nama miti nama barbaadaa jiru waaqa anaaf si barbaadaa jiru waan sitti maali ati amma garee kana keessa jirtaa miti alaafiidhaa miti mee saba jala jiru kiristaana moo warra kan keetu nama arrabsaa jira mee ilaali mee lekkiti barreeffama isaanii. Oi maal jedhan ana waan jedha wanti irraa arrabsa tokko nagarre arraba tokko nagarre mee tokko waa'ee harree duwwaa dubbisuu beektaa harree dubbisi waa'ee kanaa maal jedhee nama arrabsaa jiru dura jechuudha dura anaaf si VIP waan si gaafa dura mee ati waa'ee amantii kee nama barsiisuun dura saba kana gara keetti fiduun dura dhugaa jirtu barsiisi arrabarraa deebisi akkatti nama reebsan ilaalati ilmoo bakkeetti guddatan re'ee akka nama baala nyaatu jechaa'uudha. Nama darabsiin kan mucayyoo bismillaahi. VIP mee amma dhaggeeffadhu amma kana obsameera beela. Ela si obsini miti amma kana mee dhaggeeffadhu amma waan si gaafadha amma warra amma kiristaanotaa iyyuu nuun gara Yesuusti nu waamu moo siinsi waamama fakkeenyaaf too gara dhugaatti waama jedhani. Waamu maaliif sitti fakkaate mee dhagi koomantii eenyu jala yoo deemte kan nama arrabsuusin kan qullaa nama buusuusin kan nama maraachuusin kan birri namaa nyaatuusin. Dhaggeeffadhu amma fakkeenyaaf atamma ijoollee harree ijoollee maali jettee nu arrabsuu jirta kiristaanonni amma gaafa lallabani nu warra muslimaatiin gara Yesuusti koottaa dhumoo siin jedhe. Natti miidha. Keessaa baasuu barbaachisa. Akkasiin jedhe amma warri kiristaanotaa paastaroonni otoo amma lallabaniiti gara Yesuusitti koottaa nu musliimoota nu waamu moo siin ishee kiristaanaa waamu jarre. Siin koottaa jedhanii isin waamu maaliif dhugaan isiniif hin galle waan ta'eef. Simaaf si waamne. Ani immoo waamameera waamicha ulfinaa waamame malee waamicha akkasii waamama miti. Galatoome amma deebii kee ofii deebistee talaali. Atamma maaliif warraas jalaatti lallabdanii jette warraas jalaa waan arraba badanis maal jedhanis jarri fayyanii jirani. Garuu nuti kan waamaa jirru warran fayyine qaageffadhu atama dubbate tan taraa kwaa dubbadhu taraa wal eegne dubbanna. Nuti amma wanni nuti waa lallabaa jirru warra fayyina bara baraa dhaban sana gara fayyinaatti akka dhufanitti himuu jirra malee warra arraba wanti warra xixiqqoo kanaa miti warra fayyina dhaban warra ilma namaatiif sagara ilma namaatiif hin sagadina yesuun ilma namaatiif sin jechaa jira jennee sinitti lallabuu jirra si galee nagaafadhu. Okay warra zalama nama jiran kuni warri kun musliimuma ta'anii warra waamamne jechuudha moo akkamidha qoy kanan fitaan warra waamamnetu nama rabsaa jira ganaa waamamu jechuudha isaan kun. Dhaggeeffadhu jarri warra waamamanii waaqa dhugaa argatanidha. Waaqa dhugaa sana argatanii warra waaqa dhugaa argatan jedha jechuudha kan keessan kun. Waa'ee arrabaa dhiisuun kan biraadha warri arrabse mataa isaatiif badii isaatti gaafatama.
Sunnuun galchu garuu amma wanni nuti barbaacha sirra dhufne akka garee shaadaatti wanni uffata wal mana bananii fi warra waaqa dhugaa dhaban sana waaqa dhugaa akka jarri argataniif lallabuu dhufne malee warra nama arrabsaniif immoo yeroo qabna faayita. Warra nama arrabsuuf immoo yeroo qabna yeroo itti mana bannee gorsa jaraaf kenninu jira warra keenya. Isin cirumayyuu kennitan hin beektan atuu nama arrabsitoo. Ishi tole ishee akkas ta'e tole ishaa ta'u sun rakkoodhaa miti. Mee atamma waaqayyo dhugaa sana maaliif hin sagadduuf amma isaa deebinu dhiisi waa'ee nama. Maala si biratti dhufeen sagadamu? Na biratti hin jenne waaqayyo dhugaa ilma namaatiif sagaduu dhiisne maaliif waaqa dhugaadhaaf hin sagannu maaliif waaqa dhugaa hin kadhannu? Nuti dhugumaan iyyuu dhugaa isa ta'e jiraataa isa ta'e bantiiwwan waaqaa banee wantu hundumtu isa jalatti kan jiraatu isa dhugaa sanatti amanna malee dukkanatti namanna. Eenyunni? Yesuus Kiristoos isa bara baraan jiraatu. Wangeelloo akkasiin jedhu wangeelloo akka jedhu Yohaannis 17:3 irratti waaqa dhugaa inni tokkichi jedhe Yesuus Kiristoos. Ani immoo ergamaadha jedhee dubbate Yesuus. Boqonnaa 17 lakkoofsa 3 irratti. Kanaafuu waaqayyo inni dhugaa tamma jechaa jirtu sun inni bara baraan jiraata jechaa jirtu sun eenyu jennaan inni isa Yohaannis 17:3 irra jiru sana waaqayyo dhugaa tokkicha sanadha. Yesuus Kiristoos immoo nama isa ergamedha jechuu jira macaafni. Eenyu malee Yesuus Kiristoos miti. Eenyu ergame? Waaqayyoof ergame ka. Oginni waaqayyo inni immoo eenyu ture mataan isaa iyyuu waaqayyo ture bara. Nama ture ka Yesuus inni waaqan ture nama ture. Inni hafuuraan namatti mul'achuudhaaf foon uffatee gara biyyaa dhufee nama ta'e malee inni ofii isaa iyyuu waaqayyodha. Akkasiin jedhu akka jedhela. Yesuus hin danda'a waan barbaade gochuu hin danda'a. Yesuus maa gochuu hin danda'u Yohaannis wangel boqonnaa 30 boqonnaa 30 irratti afuukooti maa gochuu hin danda'u jedhe. Humna kooti jedhe aaboon naaf kennameen garuu gochuu nan danda'a jedhe. Aaboon isaaf kennameera taana waan barbaade. Aaboo sana eenyutu kenneef? Aaboo sana eenyutu kenneef? Abbaatu ilma isaatiif kenne. Abbaatu ilmaaf kenne abbaan sun eenyudha? Waaqa moo nama abbaan? Inni ofii isaas waaqayyodha ilmi isaas immoo waaqayyodha. Abbaan waaqa moo nama? Yesuus inni waaqadha. Na abbaan si gaafadha abbaan waaqa moo nama? Waaqadha. Ishi Yesuusoo? Waaqadha. Waaqa meeqatu jira? Waaqni tokkumatu jira. Abbaanis ilmis waaqa jettare. Fakkeenyaaf ani mucaan koo ani nama miti mucaan koo nama moo nama miti? Ati nama foon uffateedha barate lafarra deemaa jirta. Yesuus koo nyaatu bara. Ilmi kee nyaata bara. Yesuus koo nyaatu bara. Isa dhiisan gaaffiin si gaafadhe bakka waa'ee Yesuus gaafatan jiru. Atamma nama foonii wajjin akkamitti uftamaan tareeti waa'ee isaa waalchi fidee waa'ee lakki ani gaaffiin si gaafadhe. Amma salaataa booddee. Arraba dhiiste maal ta'uu seeraan haasa'u dabaleetti. Arraba dhiismee haasa'u na diraake. Uf bukkee keessee waa'ee. Tolaan si gaafachuu jira arraba dhiismee wajjin baranna walirraa baranna obboleetti. Arrabaan jireenya hin argamu. Aariidhaan jireenya hin argamu karaa irraa badama malee yoo aarte karaa irraa baddaa. Yoo nama arrabsite karaa irraa baddaa. Ilaali dhugaan Ishi obsiti waliin haasofna kamaali nu arrabsita sitti bu'u jechuudha. Dhugaan agale sitti bu'u yaa ustaaza. Ani baay'ee jaalladha kabaja obboleessa. Waliin haasofna dhugaa waaqa. Waliin haasofna. Maaliif ani nama naannoo wajjin taa'ee naggeeffadhu ani amantii kelleen hin arrabsine nuti seeraan haasa'u jira jechuudha. Hin arrabsine. Ani amantii kana baay'een jaalladha. Isaanii wajjiniin hin guddadhe ollummaadhaan duukaan guddadhe ammallee arrabsuu hin danda'u xiqqeessuu hin danda'u nan isaan kabaja waan tokko ittiin jechuu hin danda'u amantii kanaan jechuudha. Maaliif maatii kootu isaanidha. Siigalee kanaafuu ani warra asirraa baala re'ee nyaatee akka re'eetti yaadaa oolu gimala eegu wajjiniin Yesuus seeraan dubbadhu gaafii isaan si gaafatan bichaa deebi'ee. Galatoome VIP Waaqayyo si haa eebbisu. Afaan amma dubbatteefis waaqayyo siif haa ilaalu numaan jennu karaa dhugaa barachuus barsiisuus kan didaa jiru siidha waan ta'eef waan goonu silaa walirraa baranna dee ture galatoome waan jette hundaatu. Galatoome dhugaa rabbi baay'ee si jaalladha siin kabajaan amantii keessan hin xinneessu garuu immoo iyyuu gisee amantii namaa dubbattan hin xinneessina akka namni kan kee kabaju yoo barbaadde. Xiqqeessu miti kun bar VIP xiqqeessu miti dhugaa rabbi ani waan ila waan Yohaannis dubbateen dubbadhe waan Yesuus dubbatee dubbadhe. Waan Yesuus dubbate dubbachuun xiqqeessu miti bar inni of kabajee waan ofiin jedhe ati immoo xiqqeessitee jechaa jirta waan Yohaannis Yesuusin kabajee jechaa jiru hin xiqqeessitee jechaa jirta ammaali wanta addaa waan dubbadhe qaba waan wangeelarra hin jirre waan amma siin jechaa hundumtuu wangeelarra jira yoo baasite agarsiisa baasite agarsiisa. Elaa kootu waan sitti man kan keenya maal jedha beekta anaaf jettaniin dubbatinaa jedha ana afaaniin qaba. Dubbachuu caala iyyuu dabartee nu arrabsite haa ta'uyyuu. Dubbachuu dabartee nu arrabsite. Harree uffatee dhufee inni namadha maaliidha jettanii harree masagii malii oofaa. Harree uffatee dhufee hin jenneen. Harree uffatee hin jenne harree yaabbatee dhufe jedha baru caafa jedha yaabbatee dhufe jedha malee uffatee hin jedhu kun jechaan turre amma sila laakki loqoda isaa sii galuu dide malee uffatee hin jenneem harree yaabbatee dhufe jedha la akka jedhe Yohaannistu Yesuus Kiristoos Naaziraawit kuni harree yaabbateedhaa dhufe jedha
Sigale sanuu harree lamarra taa'ee yookaan guruncillaa lamarra jechuu guruncillaa maaliif yaadane jettee moo macaafa qulqulluu sana keessa gadi buutee dubbisteetta maaliif akka yaabbate nutti meera ittiin deemuuf jedheetu. Yokkee ittiin deemuuf maaliif akka deemuuf ka'e moo hubatteetta? Jadhabee jennaan lafa deemurra jedheetti yaabbate jechuutti beekama akka macaafaatti. Okay, kuni jechuun amantii sana xiqqeessuun jedhamu. Gooftaa Yesuus dadhabaa. Hin jedhamu kanadha kanaaf ustaazis hin jenne ustaazis akka jedhani Yesuus Kiristoos harree yaabbatee deemee jedhe malee harree uffatee hin jedhe dhugaa rabbi maa sila wajjin ture barsa gadaaf deemee dhufe malee ati maa yeroo deemte sana waan baay'ee jedhe namichi lakki harree akka jedhani harree yaabbatee dhufee jedhani harree yaabbatu wanni inni jedhe hote illee waaqayyo akkamitti harree yaabbata waaqayyo waaqadha harree irra ta'a akkamittiin deemuu danda'a jedheeti akka sammuudhumaan namaa galuuf nama gaafate malee arraba barbaadee miti ustaaz na caalaa amantii kanallee kabaja na caalallee waa'ee kanaallee intini jedha garuu dingata wal hubannoo ta'uu dhiisuun hin mala kana miira keessa galchee jechuudha saniif mee amma kana gaaggaane isin amma raamadaana keessan sooma toobadhaa mee sirraa bu'aati toobadhaa dhaqaati salaata keessa raamadaanuma guyyaa soddomallee nama najjasuu dhiistanii nama xureessuu dhiistanii amantii namaa xiqqeessuu dhiistanii guyyuma soddomallee nafsiyyaa keessa gadi qabdanii toomtanii isin ish VIP ish siyaagafa dhuftaadho gifti ko mee waan siyaagafa dhutole waan siyaagafa dhume bakka ammarratti mee amma waaqayyo dadhabee harree yaabbatutti naajoma jettee yaadatta akka keetti akkuma namaatti natti himi akka anaaf si yaannutti waaqayyo dhuguma waaqayyoonni waa hunda danda'an dadhabee harree yaabbatee hin deema jettee yaaddaati. Anis gaaffii tokkoon si gaafadha. Na gaafatta rakkoon jiru na deebisitu kudhanuu na gaafadhu charaasii. Nabiyyiin gaafa dhukkubsataa ture. Qoricha dubartittiin sun laatteef maaf irraa fayyuu hin dandeenye akkamitti ittiin du'e? Ayyee. Isa kana naa deebistaa dura moo anumti si deebisu? Naa deebiseeno. Ish rakkoon hin jiru abshir. Kan kee immoo sammuu numti siif haa deebisu. Ela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaafa qorichi sun kennameef hin duune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namoota bira jirutu gaaf sana battalumatti du'anii Nabi Muhammad garuu gaafa foon sana afaan kaawwatanii foon re'ee suni maal jetteeni ani summiidha na nyaatiin jetteen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yeroo sana afaan sana keessaa baasan jechuudha. Hin duune Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Osoo du'anii jiraatan hin duune malee osoo du'anii jiraatan iyyuu nuti Nabi Muhammadin nama jenna malee waaqa miti Nabi Muhammad. Nama akka koof akka keeti garuu waaqayyo nama keessaa filatee namoota akka gorsuuf erge nama akka keenya nutti erge afaan keenyaan afaan nuti beeknuun qaama akka keenyaa nutti erge. Fakkeenyaaf tu jinni nutti ergamteeti jinni irraa waan barannu nuti hin baqannan sodaanna waan taateef. Namni garuu nama akka kee wanti sitti erguu fi akkan fakkeenyaaf biyya kee afaan Oromoo dubbattaati. Nama Beenishaanguliin namni sitti hin ergusiin. Kan sitti ergan eenyu dura nama akka kee sitti ergu nama akka kee amala kee afaan kee waan akkasii dubbatu sitti ergu maaliif jennaani walii galta waan ta'eef warra Amaaraatti nama Amaaraa ergani malee nama afaan Oromoo dubbatutti ergite waliin galan jechuudha. Kanaafuu maal godhama nama Oromoodhumatti erganii sanbooddee Oromoon seeraatti dubbatee maal jedhee waan alarraa galchuu barbaadu booddarra galchaaf jechuudha. Kanaaf Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam namadha nama akka keenya waaqayyo filateeti nutti erge maaliif jennaani akka namoota karaarraa achas deebisaniif warra badiirra jiran badiirraa kara sirriitti akka deebisaniif. Kanaafuu utuu du'anii jiraatanis nama dhumaa tokko miti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'aana keessatti boqonnaa 18 keessatti maal jedhani Rabbiin subhaanahu wa ta'ala jedhi yaa Muhammad innama ana basharun mithlukum annama akka keessaniiti jedhiini. Garuu yuuhaa ilay gara kiyyatti immoo beeksisni waahyiin mul'anni natti dhufee jira. Maaliif jennaan? Mul'anni sun eenyurraa dhufe gaaffii? Rabbirraa dhufe inni immoo. Rabbi eenyudha? Rabbiin Allah nuti jennu sana. Isa tokkicha malee kan isaaf hin sagadamne. Allah jechuun kan isa malee waan biraa sagadamnee fi kan isa malee hin kadhatamne kan hunda caala waa aboo qabu kan aboo hunda namaaf kennu kan ammoo hin dadhabne kan hin nyaanne kan hin dhugne ammoo addunyaa kun hundumtu kan harka isaa keessa jirtu waaqa akkasiiti jechuudha Allah jechuun inni waaqa dhugaan gabbaramu. Quraana keessatti boqonnaa lammaffaa lakkoofsa 163 keessatti wa ilaahukum ilaahun waahid waaqayyo keessan waaqayyo tokkichaa jedha Quraana keessatti. Sigalee kanaafuu waaqayyo keenya waaqayyo tokkichadha isa isaaf sagadamu sana jechuudha. Allahn eenyu jennaan boqonnaa 22 keessatti dhaalika bi anna Allah huwal haq. Allahn keessan sun waaqa dhugaa isa ta'e sanadha. Isaaf sagaduun kan isaaf malu sana. Allahn keessan maali jennaan Quraana keessatti boqonnaa 112 lakkoofsa 1 kaasee maal jedhe? Qul jedhi yaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam akkuma kee kana warri Yahudootaa fi wantoota Allah gaafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahn keenyudha nutti mi jennaanin jedhiin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahn tokkichadha. As-Samad kan ammoo rakkataan hundumtuu haajomaan hundumtuu haajaa isaa itti matu kan hundumtuu rakkina isaa itti matu kan rakkina hundaafuu deebii kennuu danda'u kan dhukkubsataa hunda fayyisuu danda'u ammoo yoo atillee waan jettullee kadhattee jette kadhaa kee hunda sii dhaga'uu danda'u sana jedhee atti aansee lam yalid walam yulad
Allahn keessun kan hin dhalanne kan hin dhalchine kan ta'edha. Lam yalid walam yulad hin dhalchu hin dhalatullee. Gara fuulduraattis duras hin dhalles hin dhalchines illee. Walam yakun lahu kufuwan ahad kan isa fakkaatu tokkollee kan hin jirre. Ilma namaa kan hin fakkaanne, kan bineensa hin fakkaanne, kan malaa'ikota hin fakkaanne, kan jinnoota hin fakkaanne, kan dhagaa hin fakkaanne, kan samii hin fakkaanne, kan dachii hin fakkaanne, kan hin beelofne, kan waa hunda irratti kan isa hin fakkaanne, kennaa irratti kan isa hin fakkaanne, uumuu irratti kan isa hin fakkaanne, nyaachisuu irratti kan isa hin fakkaanne, jiraachisuu irratti kan isa hin fakkaanne. Sigalee jiraatu irratti kan isa hin fakkaanne. Kan akkasiiti Allahn sun jedhee Rabbiin subhaanahu wa ta'ala deebii kenne. Allahn keenya isa kana giifti. Okay, kan kenna sanumadha jechuudha. Fakkeenyaaf mee Yesuus Kiristoos waan amma Allahn kun qabu hin qaba. Fakkeenyaaf Allahn jiraataadha bara baraan takkaa du'ee hin beeku. Yesuus Kiristoos takkaa du'ee hin beeku. Yoo du'e yoo fooniin malee hafuuraan hin duune kan keenya bara baraan. Waan fedhe naa ta'u nuti amma hafuuraanis fooniinis hin jennu la. Allahn jiraata bara baraati hin du'ullee nuun jedha Quraana keessatti tokko. Ishi gaafi biraa si gaafadha. Fakkeenyaaf Allahn boqonnaa tokko boqonnaa 57 lakkoofsa 3 irratti Allahn jalqaba waa hundumaa dura kan ture ka boodarlallee kan dhumarra turudha jedhe. Yesuus Kiristoos jalqaba qaba moo hin qabu? Jalqabni isaas dhumni isaas bara baraan kan jiraatu isumadha qaba. Jalqaba qabaame? Duris ture ammas jira. Yesuus Kiristoos durbee Maariyaam irraa gaafa dhalate dhaloonni Yesuus Kiristoos akka kanatti itti fufa jedhee jalqaba Yesuus Kiristoos Maatiyos dubbate moo hin dubbanne? Dubbate. Kanaafuu Yesuus Kiristoos jalqaba qaba moo hin qabu? Qabaa siin jedhee be. Kanaafuu Yesuus Kiristoos jalqaba qaba. Waaqni garuu jalqaba hin qabu. Allah jalqaba hin qabu tokko jedhe. Ishi Yesuus Kiristoos beelee nyaate moo nyaanne? Isi fooloo naa taasisani. Gifti. Fooloo naa taasisani hayyee fooloo si haa taasisani tole. Kan hin jedhan Waaqayyo Yesuus Kiristoos nyaatee dhugeera moo hin dhugne? Yesuus Kiristoos nyaatee dhugeera moo hin dhugne? Maal nyaatee dhuga? Biddeen nyaatee, qurxummii nyaatee, bishaan dhugee, wayinii dhugeen turre Yesuus. Fakkeenyaaf hammi kun nyaanni kun saba kana hin ga'a jaalalli jiraannaan jedhee barsiisuudhaaf malee inni nyaataaf hin dhufne gara lafaa. Maa Yesuus Kiristoos gaafa du'aa kee beelee mee qurxummii wayii qabdu fidaa mee nyaadha jedhee fudhatee nyaanne? Saba kanaaf hamma ga'u saba amni kun baay'atuuf waan xiqqoon kun qurxummiin tokko sun nama meeqa nyaachise jedhama amni qulqulluun sun. La harka afratee kophaanuma nyaachise sana inni sun raajiidha sana miti. Argiteettaa? Inni dura. Argiteettaa? Suni dura. Qoyka. Suni raajiidha. Maal fakkaata ture Yesuus kun gaafa argite diimaa moo gurraacha ture? Yesuus Kiristoos moo akka Isaayaas nutti mutti Isaayaas boqonnaa 3 lakkoofsa 53 lakkoofsa 2 irratti Yesuus Kiristoos argaan isaallee namatti kan hin tollee jedhee dubbata wangeellaan hin beeku ofii koo nagarre wangeela jedhe. Akka argaansaa kan namatti hin tolledha jedhee dubbata Isaayaas boqonnaa 53 lakkoofsa 2 irratti. Baay'ee miidhaga jechuudha. Lakki isin jedhaa si agarsiisuu akkas jedhaa laata na hubachiisme. Waan inni jedhuun dubbisame. Maaliif ofii keeraa dubbattetti ammas akka aartuun barbaanne xiqqoo ishee. Waal jedhaa Isaayyaas boqonnaa sagalatu waaqa naaruuf hin qabu inni ofii isaayyuu jiraataadha. Naariin giifti ko akka naarree fi ofii koo yoon baasee dubbisa ammas wangeelli hin jenne jettee akka aartuun barbaadu Isaayyaas boqonnaa 53 wallatti kenne. Lakkoofsa tokko kaasee maal jedha beektaa? Isa nuu dhageenyee himne eenyutu amanee irree Waaqayyoos eenyutti mul'ate lakkoofsa 2 irratti inni akka biqiltuu mukaati. Goofticha duratti ol in ba'a akka hidda mukaa isa lafa gogaa keessa bu'us hin ta'a. Simboodhaa fi surra waan hin qabneefi jedhe. Simboo fi surra qabachuun maali? Akka biqiltuu jechuun isaa biqiltuun gaafa biqilu maal fakkaata? Magariisa. Inni dhaga jechuudha. Okay, simboon qabu jechuudha. Kennuudhaaf ija kennuudhaaf jechuudha. Simboon qabu jechuudha. Ana jechuudha. Ilaala simboo jechuun simboon amma fakkeenyaaf simboon rabbi yoo sirra hin jiraanne ati maalidha nama qullaa deeme maraataa jechuudha. Simboon kenname ittiin dubbatee dhageessifachuuf ittiin waan hundumaa gochuu danda'u namni hundumtu akka isa dhaga'uuf akka isa hubatu simboon eenyurraa kenname Waaqayyo abbaarraa isaaf kenname jechuudha. Simboon qabu jedha. Simboon qabu jedha bar simboo qaban jedhu. Simboon qabu. Moobaayilii keetu dogoggoree barreesse qubee dogoggoree simboon isaaf kenname jedha.
Wangeelan si bida sammoo kai wangeela mobaayiliin koo dogon godhate ifam kun duuba jira makiina duuba. Fedi le malo. Meta tabbara ke sarara. Nataan kan kee gulkeetti yoo inni beekteen deebiftuu yoo inni haasaa seeraan dubbattu ati maaliif qallaalii taata akkas? Gaafii gaafatamte seeraan deebisi. Kitaaba qulqulluu ati qallaalii ta'e qallaalii maaltu godhee moo? Nyaan kun harreeni kan mataa baadhatti ni deemte. Mataa bataan kalitti miti ati. Mana marratti kun Salphaan baalageen. Doktoriin arrabsiin isi doktorri isi. Nama arrabsiina ka. harreedi kun nama doktora kun In arrabsiin doktora keessa dhabaman godhu. Biar isi biar ina mantisa isi. Wala arrabsiin bareeda. Taragaggaa. Wala arrabsiin bareeda. Harree jechuun dhugaara bidhiifa manaa godhi malee harree jechuun ilaale laggeeffadhu kun doktora osoo hin taane dhugaan siin jedha harree jedhamee namaan hin arrabfamu harree jechuun akka shii kana badii jechuudha. Dhiisi shaayee dhiistu amma dhiisi jennee godhi nuti arrabsan beennu shi baay'een keenya nuti waaqayyoof haa galatu nama arrabsinu harree namaan hin jedhin shi baalagee. Dhiisi giiftii kun nama arrabsiin siin jenne mitiire. Biyaap nama arrabsiinaati. Isaan seera isaanii keessatti dhiisi nama arrabsiinaati. Isaan seera isaanii quraanota iyyamaa fi amantii biraa yoo ajjisaa hin iyyamaa. Apa mee ati moo cal jedhi ka. Tole ati moo nun arrabsiin ka. Tole. Sinarrabs. Ana amantii keessan hin mormu. Ati cal jedhi shiraan haasa'u jira malee siin mormu osoo hin taane arraba muca'oo kanaa nan mormaan. Arraba warra nama arrabsanii kana baalagee arrabni isaanii iyyuu annan qabanne jara kana. Ishi afaan Amaariffaan dandeessa xiqqoo ishii dhiifama. Ana Amaariffaan danda'u maaliif ana Amaariffa baradhaan? Si dubbisee si ka afaan Amaariffaa jira wangeel. Yoo Oromoo dubbistu afaan Oromiffaatti dubbisi malee ana Amaariffa kana Qabu dhaga'u. kaashi ustaaza wal simbira jira isiniin. Waannaan jechuuf kaate maalittiin beekan? Ishi yoo na biraata Amaariffa jira ustaaza wal yoo Amaariffa qabaatan isti. Bilbila keessatti miti waan naan jetteef. Sini ka kuno nama amma kan hunduratti kijibaa waan inni jedhu. Dubbisi nagaan dubbisi. Dubbisi ustaaz. Kabajamaa nama. Ayyoo akkana jedha wangeela ta'uusaa ilaali dura akka wanna naan hin jenne wangeeladha kuni afaan Amaariffaati. Boqonnaa 53 lakkoofsa tokko kaasee dubbisa. የሰማነው ነገር ማን አምኗል? የእግዚአብሔር ክንድ ለማን ተገልጧል? በፊቱ እንደ ቡቃያ በደረቀ መሬት እንደ ሳር አድርጓል። መልክና ውበት የለውም ጀዳ መልክና ውበት የለውም ጀቹ ማል ኦኬ ማለት እንደሆነ ቱፊ ዋቀዮ ሂመቶን ታኔ isa dhageenya kana eenyutu nu amana dandeetti waaqayyo kana eenyutu hubachuu danda'a waan jedhu ibsaa jira malee garuu maal jedhe ganama jedhe rakkoon hin jiru itti fufee si dubbisa waan ta'eef shammaa qofa naayiki maal jedha malkinaa hubat yeella'um jechuun maali? Malkinaa hubat yeella'um immoo hiikti isaa inni kun akka macaafaatti hiiknutti hin hiiknu inni kun waan biraadha inni kun waan biraadha no maal jedha meesh maal jechuun hiikti isaa gadi hafuu danda'a wanti isa ibsu gadi sikee dubbisuuf malkinaa hubat yeella'um ka jenna miti itti fufee dubbisuuf jedheeni malkinaa hubat yeella'um bifaaf miidhagina hin qabu jedha galatoon baay'ee noo gisee jedhe baay'ee noo gisee jechuun maali yeroo isaa argina jechuudha mee baay'ee noo gisee jechuun maali yeroo isaa arginetti ayyee inni dada'u zand inni dada'u zand lakkisa kanan beeku ani raafii laafii isaa maaliif beeku bitan inni dada'u jechuun akka isa jaallannu jechuudha inni dada'u zand dam ግባት የለውም jedha dam ግባት የለውም maal jechuudha beeku ayi dam ግባት የለውም jechuun waan nama ofitti harkisu hin qabu dhiiga ofitti nama harkisu hin qabu jedha የለውም እሺ የተናቀ ከሰውም የተጣላ የተናቀውም jechuun maali waan tuffatamedha kan tuffatame jechuudha የተጠላ jechuun kan diimate kan jibbame የተጠላ kan jibbame የህመም ሰው ደዌን የሚያውቅ ነው okay dubbisi bite chike sawanna ayye walumaa galatti maal jedhaa jira yoon beekne rakkoon tokko hin jiru Isaayyaas yeroo waa Yesuus Kiristoos nutti maa jiru kan malkii hin qabne kan bareedina hin qabne
kanillee waan ofitti nama harkisuu hin qabnedha. Yoo ilaalan immoo kan isa tuffatamudha jedhee dubbata. Waa Yesuus hin bareedamoo buqqisa shennaan jennaan kana malaan waan biraan miti tole. Waan wangeelli jedhu itti jedhee taniini. Nee amma jirta biyaa. Tuyyuu bifaan namatti tolu jechuudha kaa. Akkas jedha wangeela naa miti kan jedhe gaa wangeela jedha. Biyaa jirta. Jibbee miti. Jibba keessa daangaa darbe. Warra Afrikaa kanaaf maal jedhan beektaa warra Afrikaa amma akkas jechuu jalqaban Yesuus Kiristoos inni footoo irra jiru suni al tokko biyyaafitti nima Yesuus Kiristoos inni footoo irra jiru suni kan warra Ameerikaa hojjetate warra adii hojjetate Yesuus Kiristoos Afrikaa jedhanii falmaa jiru amma paastaroonni Afrikaa jechuudha. Ameerikaa waan isaanii qofaa kan keenya qofaadhaayi dhala lakkii wanti kun seeratti akkan lakkii qofan jenne suuraa jarri footoo harkaan kaafatan kuni ofii isaanii beekaa warra faranjii fakkeessanii kaafatan malee Yesuus Kiristoos diimaa miti jedhanii falmu paastaroonni. Yesuus Kiristoos magaalaa akka keenyadha Afrikaadha malee jara miti jedhanii falmuu jalqabaniiru jechuun jedhee dhiifama naa ta'u. Gara gaaffii keenyaatti deemna biyaa. Anaasoo hin danda'u. Hin dandeessa koo isheerraa xumura abbaa kiyya dhiifama. Sirrii taasifta ishee. Okay. Kitaabni qulqulluun keenya si jammar gooftaan Yesuus Kiristoos. Oya nama barate wayi tokko ol gashamee abbaa kidaan Maariyaam ምናምን kan jedhu kana ol gasha nama waa barate wayi fakkaata muslima tokko naa buustu isaa awwal. Qoya sinta warra ortodoksii ol gasha dhal tokko. Jirtu Ustaz Awwal moona tu buusa boona dhiifama si buusa bakka. Abbaa Maariyaamii kana galcha qoy. Nama barate wayi itti fakkaatu. Abbaa Maariyaam. Nagaa. Akka fayyaa keessanii. Nagaan isinii habaayatu. Akkam nagaatu ana warra Amaaraan isise. Ati sama fayyuma. Jira nagu. Nagaa jirtu fayyuma. Jira galata Waaqayyo. Afaan Amaariffaa sana naa hiikame. Afaan Amaariffachaame. Maal jettan? Maal isuma amma dubbistera. Isuma amma dubbistera. Okay, gaaffii biraa sin gaafadhure. Ai samarratti Yesuus Kiristoos yeroo dhalate osoo hin taane Isaayyaas yeroo inni fannifame yookaan immoo yeroo harka Yihuudotaatiin gara raajii dubbatu maal jettan Yesuus yeroo dhalate osoo hin taane yeroo warri Yihuudotaa qabanii fuula isaa dhiigaan bade sana dubbate jechuudha. Amma Yesuus Kiristoos dura osoo hin dhalatiniin dura hin mul'anne ture jechuudha. Akkuma abbaa isaati amalummaadhaan tokko waan ta'eef abbaa wajjin jechuudha. Utuun fannifameen Yesuus hin mul'anne? Osoo ayyaadallee osoo hin dhalatiniin siin jedha. Osoo hin dhalatin maa nuun mul'anne ayyee. Biyyee. Naatiif waaqayyo tokko miti. Maaliif amma kitaaba raajii jechuun Farhaanin argitanii beektu utuun dhalatiin dura? Ati waaqa miti kamaale waaqa miti maa Yesuusis waaqa miti barkan irratti dubbataa jiru Yesuus waaqa miti fakkeenya ani Farhaanotoon dhalatiin dura na argitanii beektu naan akka ati dura jirtu kitaaba qulqulluu keessatti barreeffamee jira osoo dhalatiin dura akka jiru fakkeenyaaf sin akka dura jirtan barreeffamee jira macaafa keessatti ani maqaan kiyya kaafamee hin dubbatamne garuu namni akka jiru hin jira maqaadhuma kaafamee kan dubbatame hin jiru Yesuusis maqaa kaafamee hin dubbatamne Injira Yesuus Kiristoos kitaaba qulqulluu keessatti inni kakuu haaraa keessatti san booddee Yohaannistu booda raasee malee warri duratti maqaa isaa kaasanii kan haasaan tokko hin jiru kakuu moofaa keessatti jechuudha. Isin fakkeenyaaf maqaan kaafamtanii jechuun maqaa keessan ispeesifikaali isin ta'ee osoo hin taane isinis jalqaba utuu uumamiin dura akka turtan hin dubbatu. Guddaadhaan fakkaata nama yaadatsiya. Yoo jiraatan ol deebisaaf. Kitaaba qaban ture jara gaaffii hedduu gaafachuuf ture. Deebisaan yaa jamaa warri wannaadha. Niitoorkii jaraa ta'uun hin mala. Ayyee siiloomi kana dubbistan moo mee siiloomi kana dubbisa ayyee. Sagalee namaa qabee abbaa kidan ergadha deebisaati yookaan. Sagalee namaa qabuuf asirraa bu'uun qabaal tokko sagalee namaa qabu. Bo'ee. Yoo qabaa kottaa rakkoo. Onna deebistu ishii dirqama waan ta'eef. Ayyee tore. Barreessa deebisee. Tamam.